عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت بليون channel Khadija Gurura Best jalatti argamtan YouTube kiyya. Akkasumallee Khadija Waliso Khadija Gurura seen tokkuma jirtu baga jiraattan isiniin jecha egaa yeroo ammaa kana nashaata qabna maaliif yoo jettanii waqtii qorraa kana keessattuu warra akka nyaata qopheessitanu gizee ho'aa hedduu ulfaata waan ta'eef hamma gizee qorraa kana xiqqoo ishee ala babbaanee qilleensa saammachuun illee ammoo kanaaf bakka hawwataa waan adda addaa tokko isinii waraabee gadhiisaa ture akkasumallee mudannoowwan biyya namaa keessatti nama mudatan illee isinii waraabee maaliif namni mudannoo dhabe hin jiru yaadannoo dhabe akkasii barumsa illee hin daganne barumsa keenya sitti fufnaa akkuma beekamu qubeelee arabaa 28 yookaan 29 bifa hibziitiin sifa isii waliin makraja isiniif dabarsaa turerra waan baradheerra har'allee itti fufa qubee boodii qubee furdaa irratti dhaabee har'allee qubeen furdaa ta'ee akkaataa qubeetiin deemaa jirra malee akkaataa makrajaatiin miti akkaataa qubeetiin keessaa qubeen qo'anii qubee qalqalaa afuraffaa irratti argamu qubeen qalqalaa 5tu jira inni afuraffaa irratti argama tokkotu naaf qawaa fi inshallah itti fufa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخرج الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وصفاتها 5 جهر وشد ومستعلي ومطبقة ومقلقلة iddoon qarrabaatu fiinta arrabaa irraa hundee ilkee gama gubbaa waliin baati akkaataan isii yookaan husifti isii 5 kan yeroo dubbannu kokkeen girristu kan yeroo dubbannu sagaleen isaa qabamu kan yeroo dubbannu sagaleen gama amaa ol goru kan yeroo dubbannu sagaleen ol marmu irraa hin banamne kan yeroo dubbannu soso'iinsa qabu qalqalaadha soso'iinsa kan qabu kana 5 akkuma beekamu waa'ee fi taan makrajaan tokko sifaan garaagarii jechaadha. Inshallah qubee ittaanu hanga walitti deebinutti gaa turtii gaarii isiniin jecha asumaan immoo dhaamsa isiniif qabu. Beekneef osoo hin taane waanuma baran irraayyuu isiniif dabarsina. Viidiyoo tokko waraabdanu viidiyoo nama gammachiisu silaa barumsa namaaf ta'u waan ergaa qabu yaadannoodhaafis ta'u yeroo namni ilaalus dhaloonni dhufu sirraa viidiyoo keessa yuutuubas ta'ee akkasuma tokkokkees ta'ee namni gaa akkuma asirra jiru gaa boru har'a ta'ee boru ta'ee asirraa gallee hin beeknu wanta keerii tokko facaafatee deemu baay'ee tokko bareeda maaliif akkaataan itti isin waraabdanullee akkaataa ilmi namaa itti gammadu akkaataa silaa seenaa bareedduu ta'uun waraabaan isiniin jedha kun dhaamsa kooti dogoggora jiruuf hafuunaa lillaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.